Kamutan kau jam tu terdapat Kenya pun Oro TV Magala Oslo. Rasmi kitab so sekarang tak nak kopisi kan sini Yesus Ayu karate. Biara Romun pakadadat sesabudan kaba kibah bahali tahu sesabudan Hiri lagi Yesus demu kayun hira kanas beratus Oromo University ada kisah ajefam mutuman abah rewiyane mita beratus lagi Yesus kana abu kaba jatuh kana murmuran bakarat Oromon sesabani juru beratus ni kuni mo kanisan murmi isan akas nubetan lesa master plani magala fimfine umas fimfine kotebula fimfine na anda sana juru kolchuf demusun dabachu kaba hojira olu kaba jatuh dani master planning pun yo hojira ol Lotkat ana kudator kes kajra magalut sodomija kes Allah hektar milyon toko kalti toko kato magala neojin balit makoti fidema kunimo gafato kotibulan oromo waggatio tikat gara milyon jat lakam lafsara kumfacham fidema kana droda banne kana mulmina yechudan igasani kadangalasa jiran baratot erwan dergagut Oromo University ada kisah jalan gafi sani gafi seri dah jechudan uyahara magaluti sodoma olit magal sodoma olit mormin gegesa mufdema muga inni mormin inni Stop financing Ethiopia's fascist regime. Norway. Stop financing Ethiopia's fascist regime. Ethiopian regime is fascist. Ethiopian regime is Nazist. Norway. Demand the immediate release of Oromo prisoners in Ethiopia. Norway. Demand the immediate release of Oromo prisoners in Ethiopia. Norway. Condemning the killings, arrest and torture of Oromo students, peasants, farmers by Ethiopian fascist regime. Norway. Condemning the killings, arrest and torture of Oromo peasants, students by Ethiopian fascist regime. Norway. Condemn and denounce the barbaric actions of Ethiopian fascist regime against the Oromo. Norway. Stop using our tax money to support the dictatorship. Norway. Stop using our tax money to support the dictatorship. Free all Oromo political prisoners. Free all Oromo students. Ethiopian regime. Stop killing, arresting, torturing innocent Oromo students. Ethiopian regime. Stop killing Oromo children. Ethiopian regime. Stop killing innocent Oromo
Oromo students. Norway. Where are you? United Massacre. Regime. Killing. Innocent. Children. Dependent regime. Killing. Women. USA. Where are you? USA. Where are you? Norway. Where are you? United Nations. Where are you? International media. Where are you? United Nations. Where are you? Students. Happy killing. Oromia. Right now. Children. Happy killing. Oromia. Right now. USA. Where are you? Norway. Where are you? International media. Where are you? Norway. Stop using our tax money. Support dictator regime. Norway. Stop using our tax money. Support dictator regime. Ethiopia. We fight for justice. We fight for freedom. Hiriira deemaa jiru giddu galeessa godhachuudhaan keessummaa qabaa keessummaan keenya kanatti na argamu of beeksisuudhaan gara gaaffii deebiitti deemna eenyuun jedhasini ani waaqee Coo Garbiin jedhama waaqee bakka kanatti kan isin argamtan isin argama maaliif bakka kanatti argamtan bakka kanatti kan nuti argamne waan beekamaa amma addunyaa kanarratti waan nuti haa jirudha sababi isaa immoo biyya keenya Oromiyaa keessatti mootummaan abbaa hirree mootummaan TPLF gaaffii ijoolleen Oromoo gaaffii mirgaa gaaffii abbaa biyyummaa magaalaa guddittiin isaan Oromiyaan akka hin diigamne akka hin caccabne mootummaa TPLF fi deeggartootaatiif akka hin kennamnee fi gaaffii isaan kaasan irratti mootummaan sun waraanatti galakkisuudhaan uummata Oromoo meeshaa uffatee ajjeesaa alaa mana hidhaatti guuraa torchu gochaa sababa jiruu fi kanaaf uummata asitti yaa'ee jira jechuudhaanis kanaaf dhufee mootummaan Norweetti himachuudhaaf. Jechaani barattoota dhagee kun hedduu sukkanneessaadha. Gaaffii isaan gaafatanii wal bira qabdee gaafa ilaaltu kun miidhaan kun isaan irra ga'uu qaba ture jettee yaadda? Miidhaan kun isaan irra ga'uu hin qabu. Tokkoffaa akka ilaalcha amantii kootiitti dhalli namaa bifa waaqayyootiin uumame tokko du'uun isa irra hin jiru. Kabajaan jiraachuu gaaffii mirgaan inni gaafatee deebii qajeelaa kennamuu qaba ture. Akka seera mootummaan biyya Itoophiyaa baafatee jiruttis namni gaaffii mirgaa dhiyeeffachuu hin danda'a. Akkuma seera Human Rights Declaration jirutti illee dhalli namaa qabeenya lafaa qabaachuu mirga isaati. Qabeenya lafaa qabaachuudhaani wabii nyaataa dhugaatii mirkaneeffachuu qaba. Uummanni kun kana gaafate. Kan deebisuun isaan irra ture ilaa filaameedhaan ta'anii akka seera biyya sanaallee jedhutti uummata kanaaf deebii qajeelaa kennu ture. Garuu mootummaan sun seera baasee waraqaarra kaa'ee mootummaa abbaa hirree sababa ta'ee fi uummata gaaffii mirgaa gaafate kana rasaasaan deebii kenneef kun dogoggoraa jechuudha. Mee maastar pilaaniin kun miidhaa maaliif leettee yaaddu? Maastar pilaaniin kun miidhaan inni fidu seenaa kana dura ture ijoo walitti qabatee jira. Impaayera kana gaafa ijaaranii afaan Oromoo diiganii, seenaa Oromoo diiganii, biyya Oromoo diiganii. Erga uummatni Oromoo afaansaa aadaasaa seenaasaa ijaarrachuu eegale immoo maastar pilaaniin kuni tokko magaalaa sana addaan kutu. Magaalaa sana addaan yeroo kutu uummatni kun buqqa'aa deemu jechuudha. Yeroo buqqa'an afaan isaanii sin buqqa'aa, amantii isaanii sin buqqa'aa, qabeenyi isaanii buqqa'aa, aadaan isaanii waan isaan qaban hundumtuu sin buqqa'aa jechuudha. Iddoo isaan buqqa'an kanatti immoo guddachaa bakka fudhachaa kan deemu aadaa biraa afaan biraa jechuudha. Kanaaf uummata kana irratti karaa kamiyyuu akka hawaasummaatti, akka amantiitti, akka sabaatti akka abbummaa qabeenyaatti abbummaa biyyaattis karuma kamiyyuu balaa guddaa fida uummata kanatti. Kanaaf uummata Oromoo gaaffii tokko malee halkaniif guyyaa iddoo dhaabbachuudhaan kaayyoon kun akka fashalaa'u taasisuun dirqama lammummaati jechuudha. Dhaamsa maaliif kan isin dabarfattan? Dhaamsa na dabarsu uummatni Oromoo biyya Norwee keessa jirus ta'uu addunyaa kanarra kan bakka kamiyyuu jiru kan walitti fufiinsa addaan kan hin cinne mormii dhageessisu rakkina warra biyya keessa jiran kana dhaga'aa jiru hawaasa addunyaatti himu. Qabeenya sammootiin fudhaa walitti fuudhaanii biyya keessa warra jiran gargaaru. Warra biyya keessa jiran halkaniif guyyaa addaan utuu hin kutin akkuma gochaa jiran kana karaa nageenyaa mormii isaan dhageeffachuu kun rakkina Oromootiif furmaata ta'aa jedhetti amana. Abbaa biyyummaati. Alagaan nu bulchitu.
bulchitu. Biyya keenya irratti tabbaa biyyaati. Biyya keenya irratti seera lagaan nu baasan hin bullu. Biyya keenya irratti seera lagaan nu baasan hin bullu. Biyya keenya irratti ni falmanna. Ni falmanna. Qabsoo karaa nagaa ammas itti fufna. Qabsoo karaa nagaa ammas itti fufna. Du'an sodaannu. Du'an sodaannu. Du'aas geenye. Abbaa keenya dhabne. Obbolaa dhabne. Dhabne. Sodaannu. Naamnu. Qabsoo naamnu. Qabsoo naamnu. Qabsoofna. Karaa nagaa ni qabsoofna. Qawween ni qabsoofna. Oromiyaa kan Oromooti. Finfinnee. Finfinnee. Alagaa yaachifte. Maayikaalee bossite. Finfinnee. Jaallanna. Falmanna. Dukkana adumaan dhaalamta akkanattiin haftu bari'uuf jiraata halkan. Dukkana adumaan dhaalamta akkanattiin haftu ifumaaf jiraata. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa ammoo keessumaa biraatti qabatee dhiyaadhaa keessumaa Ani Jawwi Jaamaa kanattiin haftu ifumaaf jiraata. maaliif akka kanatti argamtanii amma guyyaa har'aa? Bakka kanatti waan argamnee fi hiriira kanarratti kennaa keenya dabarsuu fi mootummaan Noorweey mootummaa wayyaanee sanaa akka isin deeggarree ammas barattoota keenya akka biyyatti dhumaa jiruu fi akkasuma lafa Oromiyaa irraa fuudhanii bakka duraan ijaanii magaalaa Finfinneedhaa sababa maskal bilaaniidhaan naannoo adda addaa naannoo Oromiyaa kana bakka Oromootii fi magaalaalee Oromoo kana balleessuu waan dhumataniif dhimmaatti barattoota karaa silaa sirrii hunda bira taree Oromoo kana lafarraa balleessuudha. Oromoo kana balleessanii yoo danda'an maqaa biroo hundee kan dukkanaa adumaan dhaalamta barattoota Oromummaa macheessaa adumaan dhaalamta akkanatti bari'uuf jiraata halkan dukkanaa yakka shanii dhugaa waan ta'eef sabaafi sablammoonni biyya Itoophiyaa keessa jiran hunduu akka dura dhaabbatan akka mootummaa kanan deeggarree hiriira kanarratti immoo kan argamuu qabu bakkayyuu barattoota qofa osoo hin ta'in hayyoonnis abbootiinis akka waliin bahan iyyannaa keenya dabarsinaa ilmaan keenya irraa dhaamsa qabda. Dhaamsan qabu galatoomaa diinii ilma Oromoo bakka ittiin gahu bakka ittiin hafu injifannoon uummata Oromooti. Galatoota.
buqqifna kummaan kaanee mirga keenyaaf ni falmanna kummaan kaanee Oromiyaa ni bilisoomsina kummaan kaanee Oromiyaa ni bilisoomsina Oromiyaa shall be free Oromiyaa shall be free yeroo ammaa bakka kanatti hiriira geessitanii argee mee maqaa keessan daawwattoota keenya wal barsiisuudhaan gara gaaffii deebiitti deemna. Galatoomii maqaan koo Addisaa Gammachuu. Maaliif bakka kanatti argamtan? Bakka kanatti kan argamneef hiriira mormii mootummaa wayyaanee naannoo addaa Oromiyaa Finfinnee jala galchuudhaaf karoora baasee maastar pilaanii baasee sana mormuudhaan akkuma beekamu addunyaa irratti ishoo guddaadha inni kun gaaffii guddaa ta'eeti mormamaa kan jiru mormii matan adeemsisuudhaa fi hawaasa Oromoo naannoo Iskaandinaaviyaa jiraatan wajjin mormii sana dhageessisuudhaaf damee gamtaa ministeera alaa Noorweeyitti argama. Nam barattoota hedduutu biyya keessatti ajjeefameetu jira. Gaaffii mirgaa namni gaafatu tokko yakkaan akkatti ajjeefamuu isaa akkamitti ilaaltu? Egaa argitee aadaadhuma mootummaa Habashaa ta'eeti namni gaaffii mirgaa nagaadhaan gaafate nagaadhaan deebisuu irra uummata sana rifachiisuudhaaf jalqaba rasaasan mataareeti. Inni kun dhugaadhumatti keessumaa'uu jaarraa 21ffaa kana keessatti addunyaa qaroomte kana keessatti addunyaan yeroo taa'ee waliin haasa'ee waliin deebii waliif kennee waa walii fudhate isa kan bulfatu keessatti wayyaaniin guyyaa tokkoof illee dubbii tokko hin hojjetu. Keessumaa'uu gaaffiin Oromoo gaafa ka'u deebiin isaanii rasaasa. Rasaasni isaanii immoo Oromoo keessumaa'uu mataadhaa ol malee hin rukutu. Kanaaf gaaffii mirgaa gaafatan rasaasa deebi'ee inni kun akkuma nama kamiitu akkuma uumama namaatitti iyyuu waan hedduu nama gaddisiisudha baay'ee gaddisiisa. Maastar pilaaniin kun miidhaan isaa maali? Miidhaa maastar pilaaniiti hayyoonni Oromoo waan baay'ee jedhanii. Miidhaan isaati tokkoffaadha akkuma jedhanii aadaa Oromoo quncaree ture amma reefu deebi'ee lubbuu godhachaa jiru kana kan naannoo sanarratti xiqqoo ija godhachuudhaaf jiru sana balleessa. Tokko kana inni lammaffaa Oromoo daangaa Oromoo kanayyuu iddoo sadiitti gargar qaba. Kana gochuun maalinni Oromoo waanuma hundumaaniyyuu mootummaa keessatti sagalee dhabsiisuu daangaadhaan wal quunnamee akka waliinuu hin jiraanne akka hariiroo wal faana uuman sabni tokko beeka saba tokko beeka kan miti. Sabni tokko sabni Oromoo kun akka wal quunnamnee waliin hin jiraanne gaaffii mirgaa amma gaafatamu kanayyuu immoo akka walitti dhiyeenyaan gaaffii kanallee akka hin dhiyeeffanne gargar kutee kaartaa iddoo sadii ol kaa'ee Oromiyaa tana gargar baasaa jechuudha. Miidhaan qotee buloota irratti fiduu akkamitti ilaalta? Yaa miidhaan qotee bulaa hammana kan jedhamu miti. Tokkoffaa qotee bulaan naannoo sana jiru jaarraa tokko ol miidhamaati kan ture. Fakkeenyaaf amma dhaloota Oromoo achi turan duullallee amma gosni sun eessa akka jiru kilii gochuun hin danda'amu. Eessa jira jettee odoo barbaadde gosa guulalleen argattu amma. Gosni sun immoo Oromoodha. Oromoon akkuma naannoo sana keessa kan jiraatu Oromoo. Qotee bulaan suni tokkoffaa maatii isaatiitu faca'a. Warra muudira amma kanaan dura jiru. Muuxannoo orma kanaan dura jiru. Yeroo amma warri kun Finfinnee tana gadi babal'isan horii xinnoo qotee bulaa kanatti kan inni irraa fudhatan. Horiin sun baatii tokkoof galaa uummata maatii isaatiif hin bittu jechuudha. Kanaaf maatiin isaan faca'a hin hiyyoomataa sanarraa kan hafe maal ta'a? Kadhattuun irra otoo sarvee godhame Finfinnee keessa kadhattuu naannoo Finfinnee sana keessaa lafti irraa fudhatame etuu har'a karaa ciisan kadhattuu ta'ee jira. Dhumarratti maas dhaamsa dabarfattan yoo qabaattan. Dhaamsiin dabarfadhu gaa'ii uummanni Oromoo yeroo ammaa kana sochii jalqabame kana otoo addaan hin cimne otoo hin laaffanne ciminaan itti fufuudha. Amma akkuma argitan wayyaaneen biyya keessatti bakka adda addaatti dabballee isaanii walitti waamanii wal gahii godhanii mormii kan akka balaaleffatan gochaa jiru. Oromootuma fakkaatanii Oromoo keessa ta'anii Oromoo jechuun nuti kana keessaa quban qabnu akka jedhamutti balaaleffataa jiru. Isa sana bira darbee immoo waan kana yakka kana kan hojjete kana keessatti seenee warra mormitootaati warra shororkeessitootaa jedhu. Gaaffii mirgaa gaafachuun kun gaaffii mirgaati jechuudha. Gaaffii mirgaa ta'uun abbaan duulaa ragaa bahe.
Gaaffii mirgaa gaafachuun egaa shororkeessaa nama jechisiisa ta'e. Gaaffii mirgaa gaafachuun adda bilisummaa egaa nama jechisiisa ta'e Oromoon marti isaa adda bilisummaa Oromooti. Har'a Oromoon nuti marti adda bilisummaa Oromooti jedhee qoma isaa dhiibbatee falmatuu danda'u ture. Adda bilisummaa Oromoo kan gaafate gaaffii mirgaa uummanni Oromoo gaafataa jirtan. Gaaffii mirgaati kan gaafatan gaaffii mirgaa ta'uu isaa immoo inni mataan isaa ragaa bahaa jira. Inni ragaa bahe san irratti Oromoon ana adda bilisummaa Oromooti jedhee falmachuu danda'utu isa ragaa. Yakka tokkolleen qabu jechuu barbaadetan adda bilisummaa Oromootis mirga saba isaatiif falmataa jira. Hedduu galatoomaa. Galatoomaa isinillee ulfaata. Norway! Stop! Supporting the murderer! Stop! Supporting the killer! We need freedom! We need our self-determination! Hiriira guddaatu deemsifamaa jira bakka kanatti asirratti qoodatu asirratti argee maaliif dhuftanii bakka kana? Ayuki yang beekama egaa irraa atattamaan ta'e waa'een hiriira kanaa maleessa otu yeroo dheeraa ta'e irratti hedduminaan namni kana walitti akka irratti argamu ni namana. Ani Bergenirraadha kan inni dhufe. Haalli hiriira kanaas immoo yeroo ammaa kana akkuma beekamu waa'ee maaster pilaanii magaalaa addaa Oromiyaa Finfinnee jala gashuurraan kan ka'e barattoonni Oromoo mormiif gadi ba'anii rasaasa wayyaanee irratti roobsamee barattoonni hedduun jalaa dhuman biyya keessa. Isatu ijaachuudhuuf mootummaan Oromoo. Maal jechaa ooltanii? Har'a kan jechaa ture ajjechaan uummata Oromoo irraa dhaabbatu, ajjechaan barattoota Oromoo irraa dhaabbatu, lafti Oromoo kan Oromoo ta'u, qotee bulaan Oromoo lafa Oromoo irraa hin buqqaa'inne jenne. Maali miidhaan maaster pilaanii sun? Miidhaan maaster pilaanii sun kan si ajaa'ibu kana dura akkuma seera mootummichi tumee kaa'etillee magaalaan gudditti Oromiyaa Finfinneedha. Kun ta'ee otoo jiru Oromiyaan galii addaa magaalaa gudditti biyya sanaarraa argatti. Isallee otoo hin mirkaneessiniin haalan ammoo deebanii lafuma qotee bulaallee irraa kaasan immoo magaalaa kana durallee seeraan mirgi Oromoo irratti hin kabajamne irratti deebisanii ammoo lafachitti immoo qicuudhaaf lafa Oromoo irra. Ajjechaa barattoota irratti ajjechaa suukanneessaa ta'aa ture. Isa akkamittiin ilaaltu? Maalan godha hedduun gaddaa anillee ilmoo nan qaba. Ansi dhibu namnumti ilmoo hin qabnellee namnumti daa'ima ijaan argee hin beeknellee kan irratti kan hin gaddine hin jiru. Kan darbatamee bineensaan nyaatame jira. Mucaan ijoolleen umurii ganna 10illee kan du'e ammeenya yookaan lafa awwaalaa gidduu bulee borumti isaa argame haati guddistu yookiin obboleettiin guddistu illee irraa qabamtee hidhamtee bakka hidhaatti uummatni gadi ba'ee guddistuu isaanii sana argeetu jiran. Kun hedduu qaaniidhas hedduu nama gaddisiisas. Maaliif yoo jette mootummaan biyya bulchu tokko saba isaatiif heddii garaa hin yaadne gaaffii sabi isaa karaa nagaa gaafatu rasaasaan heddii deebisaaf ta'e mootummaadha jedhanii lafa intala kennuuf illee hin qabu. Dhumarratti mee dhaamsa dabarfattu jiraata? Dhaamsi hin dabarfadhu yoo amma hin danda'ani amma hin danda'utti amma waa'een Oromoo mataa kootti galee beekaa Oromoo wajjin taa'ee amma hin danda'ettis dhaga'ee wallaala Oromoo wajjinis taa'ee nan dhaggeeffadha. Ofii kootis amma hin danda'etti Oromoodhaaf nin dadhaba mul'atu adiisu. Kanarraan kan keenuun wanta gabaabaatti argachuu dandeenyu ofii keenya ofirratti bal'ifnee rakkoo ofirratti uumaa jira. Kanaaf kun akka dhaabbatu Oromootti kan hin dabarsu. Please waan dandeenyu hundumaan garaa bal'annee walitti haa deemu rakkoo saba keenyaa mirga qabna biyya jiru kana keessatti biyya nagaa qabu jirra gadi baanee ayyinuu halan. Tuklis! Innocent! Oromo! People! Addis Ababa! Master plan! We'll never develop Oromo people! Rather killing Oromo people! Rather securing Oromo people! Rather releasing Oromo people! We will never stand! We will never tolerate TPLF! Here! We will never stand!
murni jubbu sitti faadeeffatee guyyaa adii caalaa bu'aa sirraa argatee matumaan gammadu bari rabbii hundaa takka aduun baanaan yoreessaatu badaa yaa halkan dukkanaa adumaan taalamta yaa halkan dukkanaa adumaan taalamta akkanattiin haftu bari'uuf jiraata yaa halkan dukkanaa adumaan taalamta akkanattiin haftu ifumaaf jiraata. keeysatti tooftaa meeqa hojjetanii taarika kijibaa si keeysatti uumanii haqa taa'uu dirree dharaan awwaalanii cubbu martuu randaan gararraasisanii yaa halkan dukkanaa adumaan dhaalamta halkan dukkanaa adumaan dhaalamta akkanattiin haftu ifumaaf jiraata halkan dukkanaa adumaan dhaalamta akkanattiin haftu bari'uuf jiraata. Sani tolta dilakana hunda galata kamiiti isaan irraa argatta hin eeggatin biraa ijaaf galatallee takka aduun baanaan dhaba bakka burre yaa halkan dukkanaa adumaan dhaalamta halkan dukkanaa adumaan dhaalamta akkanattiin haftu bari'uuf jiraata halkan dukkanaa adumaan dhaalamta akkanattiin haftu ifumaaf jiraata. Meqaasi kees deemee hallayyatti goree karaa silaa sirrii hunda bira daree dukkanaan hanqiftee miidhamaaf waan tollee meeqa galaafatte halkan dukkanaa adumaan dhaalamta halkan dukkanaa adumaan dhaalamta akkanattiin haftu bari'uuf jiraata halkan dukkanaa adumaan dhaalamta akkanattiin